Babar biyya keessaanis biyya alaatiis bakka adda addaatti irreeffatamu ma jira. Kan biyya keessaa egaa akkuma waliin beeknu sani. Wanni biyya keessaa kontiroolingii sirnaa jala jira. Bakkuma kamittuu galtuma sirnaa ta'uudhaaf malee haalaan itti fayyadamaa jira waan ta'eef qaamni biraa hacuuccaan jajjabaadha waan ta'eef inni biraa hin jirtu. Deeteetuma gaa irreeffattee galuudha malee yaadni haaraan biraa hin jiru. Nagaan bara naannoo ga'ee galuudha na fakkaata. Waanuma akkasiiti gaa. Rakkoon dinagdee fi nageenyaatis abbaa guddoo qabdi. Dinagdeen kun hedduu nama miidhee jira. Dinagdee polotikaalii hacuuccaan jechuun akkanaan jiru beektaa. Sabni sadarkaa deemee haga kana ga'ee jiru na fakkaata. Ani beeku seenaa keessatti illee hin agarre. Keessattuu akka gaafa Tigiree sanfaa waan beeknurraa bakka kana takkaa geenye hin beeku. Hin agarre. Namni jijjiiramaatuma ture akka danda'ametti illee. Ya, hacuuccaa tana namatu hidhatee siyaasa. Raguma hundaanuu monopoolii godhees. Dinagdee keessoo deetes. Ka gaafa kaanii san amma waanuma Oromoo ta'aniif qofa akka hacuuccaa didaa turanii fi amma immoo yoo Oromoo ta'e rakkoo akka hin qabne tokkootitti dhiyeessuufaa jira beektaa. Yoo ta'es isaan kun keenyumaa kan jedhu tokko wanni akkasii tokkotu deema yeroo hedduu waan hin dhaga'u deddeebise. Wanni sun sirrii natti hin fakkaatu. Wanni kun bara yaadni beektaa hacuucaadha kan jedhu. Namni hacuucaa nama hacuuce san irratti hundaa'eeti. Okay, yoo nama afaan kiyya dubbatu yoo ta'e rakkoon qabu. Yoo nama afaan biraa dubbatu ta'e garuu na hacuucuun qabu. Wanta laalle wanni kun kabajama ibsa akka itti ilaallutti akkuma ajaju arjuu sani yeroo deemsi tokko gudeemaa dhufe bakka barbaaddu san irra geessee garuu oolmaa barbaadduuf saniif hogguu hanqatu sababoonni bakka san irra gaafa dhufe qalbii jechuun karaa lamatti dhoohuutu waan mul'atuutu jira. Amma akka sabaattis yoo fudhanne uummanni dur cunqursaa alagaa wanni alagaa jiru suni waliin galcha ture turatti waan ittiin nu tokkoomsu keessaa waan takka ture beeke. Wanni alagaa yookaan humna alagaa jennu sun jechuudha. Ammaas naareetiivii yeroo san kallattiinis kallattiin hordofu akkuma laayibireeshin naareetiivii yoo jennu sani bilisummaadhaaf wanta jechuun waan akkasii santuu deemaa ture waan ta'eef. Egaa namichi kun dhufe bu'aa barbaadamu caalaa gara miidhaatti akka garagalu akka godhe nu wal keessa nu deebisuudha waan ta'eef wal keessa nu hire maatii takka gargar dhoosee akka waan takkan harkanne nu godhe tokko dhaabbateetuma nama keenyaa maarree keenyaa siin jaa. Tole haa ta'u amma waan ibsaan jedhe kana egaa yoo akkanas ta'e maal rakkoo qaba bara akkanaa ebaluuf faasi laa uummata saamatuma ajjeesatuma ba'anii akka waan jechuu fakkaatu kan jarri amma biyya bulchan kun jaanii isa kan jedhe san jecha san kan jedhe uummata miti warra biyya bulchu. Oromoon alagaan na dhiitee dhiitamuun qabuudha malee baruu na dhiitee Mr. X Mr. Y waan jedhee miti dhiitamuun qabu akka namaasitti kabajamee biyya kiyya irratti nagaadhaan sa'a nama kiyya bobbaafadhee galuun qabaa eenyummaan kiyyas gadi qabamuun qabu waan jedhu malee
cunqursaadha jibbe malee ni gosa cunqurfamuudha jibbe malee gosa nama isa cunqurse sanii miti kan inni jibbe. Kanaaf kalee arraabis biyya cunqurse kalee chamalesis biyya cunqurse cunqursaan cunqursuma waraanni waraanaa duuti du'a. Lubbuun Abiy ajjeesuu fi lubbuun Mallas ajjeesuu dhuguma duuti. Kijiban duutu. Karaatti nafteen deebitu. Inuma duuti inuma dhabama jechuudha sun. Qabeenyi saamamus akkasuma. Garaagarummaa kana kan uumuu barbaadan isaanuma warra biyya bulchuu. Abbaa fedhanis ta'u immoo Oromoon kan dide du'uma jechuudha. Kan dide saamichuma buqqa'uudha. Eenyummaa isaa jalaa dhiitamuudha. Wanti inni dide. Garuu warri har'a hiree argatee immoo agaraatti nyaatee makiinaa kanas marii qaqqabatee oofu kuni maal rakkoo qaba kaleessa jarruutiin dhiitaa turanii miti jedha. Maal rakkoo qaba akkana ta'aa tureemi gaafa sammaa waan hin godhin siin jedhan akka waan Oromoon agartee kaleessa yoo jarri sun dhiitu callisee taa'ee har'a isaan immoo dhufnaan falmachaa jiru. Takka bari Oromoon falmee du'ee asitti isaan silxaana irratti isaan baasullee hin dagata fakkaata. Waan akkanaa kanatu jira kun immoo waan isaan ofuusiif fakkaatu. Oromoon isaan madhiitamutti amma ilmaanii fi wanni isaa jalaa dhabamutti waan callisee taa'us hin fakkaatu gaamma humna isaa karaa isaa danda'ameen bakka iyyuu sochaatuma jira fakkaata. Akkasanii jarri akkitti uummata kan hubatan akka tuffiiti malee ni akka waan beekumsaanis deeggaramee miti waan loojikis qabus miti. Kan uummata kana ilma tuffatan jeetii yaada. Tuffiidhuma maal rakkoo qabaati dhiitamuuf uumamtee bakka ebeluuffaas kaleechas dhiitanii nyaachaa turanii ani ilmi kee kunoo nyaadhe maalatti naafta. Waan jedhu wayiiti ministeera seeksis ta'ee ministeera effis ta'ee Oromoon kan dide dhiitamuudha samamuudha akkuma amma jedhe san miidhaa tanaan dura irra gahaa ture san hundaa akka jechuu fedha ibsaa yoo gara irreechatti darbu. Sirriidha akkuma gaariitti ibsitanii maaliifan gaafii kana kaase beektu uummata irraa osoo hin tahin amma namootuma meebiigaa namni kun beekta har'a akka tokko boru akka biraa ta'uu danda'a. Namoota qabsoo nagaamu miyuuti irra jiraa? Innagaa asirra gaan jira. Namootuma qabsoo Oromoo keessatti dabarsan tokko faa warruma sabboonummaa qaban faa tokko faa hoggaan argu gaafiin kun natti uumama malee uummanni waan kanan jedhu yaa uummanni abbuma fedheenuu ajjeefamuu cunqurfamuu hin fedhu sun ifa galaadha. Ammaas akkuma jaarraanis jedhee hoggaa alagaa ta'ee fi hoggaa nama afaan kee dubbatu ta'e garaagarummaa guddaa qaba. Diina keessan irratti wal ta'uun yookaan immoo cunqursaa keessan irratti wal taatee tokkummaa tokkoon irratti ka'uu irratti garaagarummaa uumuu qaba. Isaanis immoo afaan Oromoo saadaas waan hundumaa waan beekanii fi san qofaas miti nutis Oromoodha jedhaniitis ni himatu. Ittiin siyaasaa gochuudhaaf qofa jechuudha. Ittiin dantaa Oromoo tiksuuf yookaan immoo gaaffii Oromoo ittiin deebisuuf qofa otoo hin ta'in ittumaan siyaasaa hojjechuuf qofa Oromootu biyya bulchaa nutis Oromoodha. Oromoon tokko Oromoo kan biraan caalu kan jedhuun wanni baay'ee uumu uummata keessatti inni sunis roolii mataasaa qaba. Qoqqoodinsaa fi wal afaan garagalchuun isaan hojjetanis baay'eedha jechuudha. Akka ati kallattii xiyyeeffannoo tokkoon hin sochoone ansi godhu jechuudha. Garuu wanni sirriitti ilaalamuu qabu jarri kun qaamuma warra duraa saniiti. Fakkeenyaaf amma mormiin yeroo godhamaa ture sana hoogganaatu TPLF maree isaanis qaama sirnichaati. Akkasii miti qaama sirnichaati jechuudha. Addaan footee wanni mootummaan tokkuma mootummaan yeroo sana ture mootummaa Ihaadig jechuudha. Isaan biraanchii ta'uu danda'u yookaan whatever. Isaan warra Ihaadig lafee duwwaa warri ta'e eenyu isaan maami? Laal isaan malee'u
Itoophiyaa keessatti TPLF mootummaa ta'uu hin dandeessu. Fakkeenyaaf Sabuma. Ba'aadeniin maleetti mootummaa ta'uu ni dandeessi. Dahideniin maleetti mootummaa ta'uu ni dandeessi. Yookaan Ogaadeniin maleetti mootummaa ta'uu ni dandeessi. TPLF jechuudha. Ni dandeessi. Garuu isaaniin malee ta'uu hin dandeessu. Opiidiyoon maleetti garuu mootummaa ta'uun hin danda'amu. Oromoon maleetti Hin dandeessu. hin danda'amu. Yookaan humna Oromoon bakka bu'a jedhu ka feekii ta'es ta'e ka dhugaa ta'e tokko yoo qabatte malee Itoophiyaa keessatti mootummaa ta'uu hin dandeessu. Kuni maalirraa dhufaa? Dirqama. Akkuma sambar namicha kanaafillee waanuma akkasiisan qophii takka akkuma gaafattoo TPLF isaan jaartetti amma bar paartii haaraa jaaraa jira. Duratti maqaan paartii Oromoo yookaan wanta jiru kun hin barbaachisu jee bilisiginnaa jaaranii ol Itoophiyaa jechuudha. Dhaaba tokko jaaranii. Garuu kanumarraa abdii dhabanii amma Oromoo keessa bara paartiilee haaraa jaaraa jira bara Abiyyinu. Akka kana malee fagoo hin deemne ni beekan jechuudha. Paartii wanni tokko ka feekii tokko waan akka paartii qeerroo maal jedhu tokko Oromoo qeerroo. Gamtaa qeerroo dargaggoota Oromoo kajuusan. Waan sana argeen jira. Jawaaris barreeffate. Baay'ee fandi godhamee waan irra dalagamaa jiru jechuudha. Kun waan lafatti quba qabnu beeknu keessaa jechuudha. Haala saniin itti deemu jira. Paartii mormituu biraatti ijaarratu warra jiru nun ga'uudhani. Duratti paartiin biraa hin barbaachisu. Mormituu sirrii otoo hin taane. Mormituu feekii jechuun ijoollotuma maallaqaan bitanii amma maallaqaan kaafaa keessaa abaa'oo keessaa ijoollummaa. Warra paartii abaa'oo kaafaa keessaa babba'e yookaan mimmiliqee yookaan ciccitee ba'e kana jira miti walitti fidanii. Faarsii buluma kana walitti dachaasanii maqaa kennuu jechuudha. Maqaa waloo paartii. Gamtaa qeerroo maal. Qajeelun teessan amma laala. Wanni fakkaatu sanii beeki akka wingi qeerroo bilisummaa Oromoo akkas fakkaatu san burjaaji akkasii waan uumuu danda'udha. Maqaan isaa tokkos asxaan isaa tokkos. Sanuma. Maquma paartiituu danda'a maalii sochii qeerroo dargaggummaa bilisummaa wanti jedhamu kun maquma paartii siyaasattuu ta'uu hin danda'a ileegaalii loojikiin isaa fudhatama hin qabaachuu fedheen. Isaan barbaadanuu sani waan akkanaati. Dispiyuuta burjaajii uumuu danda'u. Amma kun wanni paartii kun waan qoqqoodinsa uumuudha. Paartiiwwan mormituu Oromoo keessatti burjaajii uumuu yookaan deeggartoota isaanii ittiin bitachuu yookaan immoo konstitueensii liqeeffachuu yookaan immoo konstitueensii hatu. Opiidiyoon konstitueensii hin qabdu Oromoo keessa. Konstitueensii hin jiru kan dhaabbilee mormituu haqaa ta'aniiti. Oromoon kan inni sappoortu kan deeggaru jechuudha. Yookiin ABO'dha, yookiin KFO'dha, yookiin immoo WBO'dha jechuudha. Sochiin siyaasaa gama maqaa Oromoo jedhuun jirtu tanuma sadeeniin ala jirtu. Kanaaf konstitueensii jara sadan kanaa yookiin hatuu yookiin liqeeffachuu yookiin immoo burjaajeessanii teenya jechuu sanirratti waan fuulleffatan natti fakkaata. Wanni paartii haaraa hundeessuuf deeman kunis sani malee maqaa Oromoo jedhu maqaa qeerroo jedhu kana akka baay'ee akka dambii ittiin bulmaata paartii bilisiginnaatti maqaa qeerroo jedhamu maqaa Oromoo jedhamu wanna saba tokkoon wal qabatu ajandaa godhachuu yookaan maqaa itti moggaafachuun nama gamaggamsiisa akka waaltaa raggat jedhameeti gamagamamta akka lammaanfaan itti gamagamaman jechuudha. Paartii san fudhachuuti waaltaa raggaxii warri ta'e keessaa ba'uudhaaf dirqame jechuudha. Maqaa saba takkaatiin deemuu socho'uu hin dandeessu. Ta waliigalaa ka Itoophiyaa godhachuu qabda. Kaffeettee Itoophiyaa bitatu. Haa ta'u mee waan akkanaa kana amma paartii dhagaa waan jedhan kana nus paartuma jennee haa dubbannu.
isaan amma baay'ataanis kan mootummaa hojii loojistikii hundumaa isa barbaachisu gaa mootummaa dhiyeessa fakkaata. Booda uwwisa miidiyaanis kennuuf isaa hin hafu. Paartilee kaan ittiin dadhabsiisuudhaa fi carraan isaan ittiin fayyadamuu danda'an ni jiraata. Paartilee Oromoo kan amma kaafne kan konstituensii hawaasaa ni qabaatu jennee kan ibsine keessattuu warra karaa nagaa qabsaan ABO fi KFO kan ittiin dadhabsiisuudhaaf malli isaan ittiin fayyadaman yookiin hireen isaan ni jiraata. Mee jarraan itti deemite anis irranni wanni jedha. Okay, Bambreeda dagaga. Laala uumamni fi wanti si akka turumattu yookaan akka dhaaba kanaatti ilaalla. Jarri opiidiyoon tun beektaa? Duris boojamtuudha boojuu galtee. Ammas wanni isiin godhuu barbaaddu boojummaa kanaan akka ammaa akka turteen garii bituudhaani. Jechuun gabaadhaaf dhiyeessitee intarastii adda addaatiin bituudha. Kanaan goohannuu fi marree godhuudha. Garuu immoo itti amananii beeku. Itti fayyadamuuf yoo ta'e malee itti amanan. Sidaa laalamaa kana dura yeroo hedduu yoo uummatana beektaa hagaan hubannoo qabutti waraqaa wayii takka maali kufaatiin teenya kajuu takka eeguma sochii jiru eegalle tana booda eegalanii. Wanni sun maal jaa kajuu deessanii ijoollee amata 8 guutuu warra jijjiirama kana fide gatanii haranii dhiisanii biraa dabran irra deebi'anii dhiyoo tana gufuun akka galma barbaannu hin geenye kan godhe ijoollee jijjiirama san fidde gatuu keenya kajuu takka turan sanitti wanta godhaa turanii. Amma isuma sani ijoollee san deebisnee ijoollee san hirmaachisuu qabnaa kajuu yaada diddeessaa turanii propoozaala wayii tokko haayiluu gonfaa jerootuma kanaan barreeffame. Sanboota itti aanee ijoollee dargaggeeyyii tana haga takka warra bitaniitu jira. Ijoollee kaafaa keessaa galte bitanii jira. Marree keessaa goggodan tana tapha marree goggodan tana. Walit jaaranii godinootarra nama shashan maal godhanii duuma tana bar torbaan 2 dura. Naannoo galma aadaa Oromoo kanatti gurbaan itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa keessatti sun eenyu gaa amma Kaffaaleew eenyu Kaffaaleew guyyaa takka waltajjii san irratti kufnee jirraa furmaanni hin jiru yoo jiraate isin qofa qabnaa nu qabaadhaa waan jaaniin takkaattu ture. Garuu ijoolleedhaan paartii isin goone wanni jaamaan turre quba qabaaddu irratti. Galtee. Kufnee nu qabaatu dattolte. Kufnee nu qabaa kajuu ture. Ijoolleen namoota gariin jechuun jarri kun beektaa waan mukufnaa akka dalagan yeroo hundaa'u kitaaba isaanii gadi naanneessu jiranii beektaa rakkoon isaanii wanni rakkoo isaaniitti eefuufu wannuma tanaa galuu fi diddee akkatti qabatan wallaalanii rakkachuu jira wallaahi nasiibuma jiraachuu jiranii fi dadhabina akka hawaasaatti akka uummataatti nuti qabnuun bubbulu jiran malee jechuun mee fala nuu faadaa jaaniin ijoolleedhaan furmaanni maal jettanii jechuun furmaata dhiyeessanii silaa kanarratti akka lama jenneetti irratti haasawanii wanta godhanillee hin qaban ture wallahi waan san keessatti ijoolleen jechuun irratti hirmaatanii ture. Ala isinumarraa barbaannaa nutti as kannaa akka jaaniiti ijoolleedhaan jechuun si galte. Ijoolleen itti qofalte jechuudha beektaa namoonni gariin jechuun isaan leenjisan sirrii wanta godhanii wanta ta'een fa'aa keessa dhaqee jira. Hedduu qomanti godhaa turanii garuu boodarra waltajjii isaan guyyaa 4 jaanii olii qabanis guyyaa takka baasan. Jechuun waan ichirraa hubatan waan qabatan qabachuun oolan na fakkaata. Sa'a 2 naqaniituma galgala sa'a 4 immoo kana baasan. Zal godhaa. Sanboota deebi'anii kun paartii wayii takka ijaaramtee jaaniin ijoolleen sun isaanuu quban qaban ichirra nuun himne jaan ijoolleen. Duraan kan ijoolleen jechaa turan nu keessa galtanii jechuun seektaraalee sadarkaa aanaa gandaa aanaadhaa godina haga Oromiyaatti dorgomtaniitis mana marii lamaan jechuun kan naannootis kan federaalaatis jechuudha.
iddoo isin fakkaattu keessa galtanii waan ceesisuu qabda waan juufaadha ka ture. Garuu sodaa fi abdii irraa dhabuurraa kaka'ee maqaa biraatti moggaasanii akka ijaaraman yaadni jirutti dhiyaate. Walumaan ta'e tokkoffuu jira beektaa. Kanaaf ammatti kun ni barbaachisaa gaafii eenyuutu turedha. Kajuu amma eenyutu waan akkana kana gaafachuu jira yoo inni gaafanna kun gaafii nam takkaatiif miti tokko inni kaayyoon isaa guddaan afaan faajii ittiin uumuudha. Dhaabichi akka dhaabaatti afaan faajii uumee yeroo isaa ittiin bitachuudha. Inni biraa ammoo yoo dhaabbileen lamaan ammallee ka dorgommii didan taatee fi yoo ka dorgoman taates sagalee barbaachisaa ta'e harkachuu hin danda'u. Maqamoo wayii tokkoon jaaree keessa gallakkisuun qabaa waan jiru jechuun ni jiraame. Wanni tun feemasoota bicha laalatti na fakkaata. Paartiin tun hagaan hubaddutti beekumsaan jettu natti hin fakkaattu. Qabiyyeen si feemasaa fakkaata na fakkaata. Akka ammaatti beekamtoota. Yaa wanni maali? Bilisiginnaa diviziyoonii lammaffaadha. Akka warri kubbaa dubbatanitti yoo ibsan jechuudha. Amma laal waan manan jedhe san wanna siyaasa Oromoo nareeshinii Oromoo beekamaa ni jiraame amma maqaa sabaatiin kasosso paartii siyaasa Oromoo hin jiru. Naam. Warra beekaman kana sadeeniin ala jechuudha. Hin jiru yes. Kanaafii sabboonummaa Oromoo sanas guutuutti dhaamsu yookaan moonni jechuu hin dandeenye. Filannoo dabree irratti qophaa dorgomanii kophaa moohuun sunis waan itti fidde qabdi. Yoo jedhee akkuma ati jette yoo filannoo kan hin hirmaanne ta'e illee kan hirmaatu qopheeffatanii jechuudha. Ammoo waan siyaasaa Oromoo dadhabsiisan illee wanni natti mul'atu hin jiru. Hedduu siyaasaan amma Itoophiyaa dhiibbaa fi yookaan miidhaa akkam yookaan dhiibbaa akkamirra fiduu danda'a paartiilee Oromoo kajuu sani. Waa takka wanni fiduu danda'an hin jiran. Sodaa irraa qaban irraa ka'afe gama sanitti kumaatama irraa bitaniiti gabaaf dhiyeeffachaa turani. Humaa irraa hanqisuu fi fiduu hin dandeenye. Warra immoo akka isaanii ta'uu barbaadan san didimsanii if keessa galchanii isaa dhabama godhanii tana garuu waa takka akka irraa fiduu hin dandeenye maqaa qoffitii ni sodaatan. Sila namni irra sossoo jiraachuu sochii godhu jiraachuu baateewu maquma qofaa jiraachuu maqaa qofattu hedduu irraa sodaatanii. Kanaaf paartiilee tanneeniif yoo cimina ta'e malee dadhabina ittiin ta'u jechuun amanaan illee nagaan hubadhutti. Maaliif jajallaa fi dadhabaa jechuun abbaa gadaa hedduu if keessaa garasitti ergee jira. Namootuma qulqulluu ta'anii walitti hafa. Daran waan cimsu malee waan dadhabinatti fidu hin qabu jeetee yaada. Kadeemes matuma isaatiin keessaa deeme malee wanni asirraa fudhatee deemeen homtuu hin jiruusi hin jiraatuusi maatama deemaa ture uumaa fiduus hin dandeenye jechuu barbaadeeti. Sun waan irraa wanta jaan hin qabu yeroo tanaan idda sana yeroo qabu waan yeroon barbaaddutti silaa deebiin isaaniifis wayyaadhaa kan itti islaamsa dabarsina malee takka akkasii ibsaa fayyatti fufi dagaagaa. Yaa waan itti dabala dagaagaa. Ani wannuma guutuu Itoophiyaa siyaasaa guutuu Itoophiyaa kan Oromoos yoo laallee jechuudha. Maal jedhama fireemworkii siyaasaa keessaa bahee jira amma siyaasaan biyyattii. Fireemworkii siyaasaa keessaa bahee fireemworkii waraanaa keessa galee jira. Siyaasni gaggeeffamu almost hin jiru jechuu ni dandeessa yoo sooshaal miidiyaa gubbaatti ta'e malee jechuudha. Paartiilee Oromoos kallattii hundaan lafarra waraana qawwee qofa. Biiroo isaanii ugguranii sossoo'uu hin danda'ani. Kana caalaa dadhabsiisuu hin danda'ani jechuudha. Gara itti sossoo'uu hin dandeenye irra isaan galchanii jiru. Kanaafi dadhabbiin inni fidu hagas mara hin jiru kanaa gaditti burjaajii uumuu qeerroo bilisummaa Oromoo yookaan maal kan jedhu saniin nama burjaajeessuu hin danda'a. Itti isaan leejitimasii fa'aa
filannoo itti aantu irratti yoo tarii shakkii qabaachuu danda'u kaafaa ofii abaa'oonii yoo hirmaachuu didanii amma legitimasii hin qaban amma fakkeenyaaf nama sammuu nagaatiin sammuu bilisaatiin yaadu yoo gaafatte warra PPs dabalatee jechuudha. Oromiyaa keessatti filannoon godhame hin jiru. Kijiba. Filannoon nama tokko keessaa wanni ati filattu hin jiru. Tokko tokkuma of file jechuudha. San waan argumentiin sun itti fiddetu jira. Legitimasii isaaniitii irratti gaaffii guddoo fiddi. Keessattuu dippiloomaatiik koomunitii biratti fa'aa jechuudha. Silaawuu uummata irraa legitimasii hin jiru. Sanii fi san ittiin xiqqoo bayyanachuuf jedhaniiti waan pilaan bii qopheeffatan natti fakkaata. Bilisiginnaan diviiziyoonii lammaffaan akka paartii siyaasaatti dhiyaatu kuni Oromoo keessattis wal shakkii fi wal burjaajii kunis hojuma isaanii waan ta'eef saniifis hin tajaajila. Ammoo namni Oromoon akka paartii mormituutti socho'uu dadhaballee keessa socho'uufis immoo hin ta'a akka gama poozitiivitiinis itti dhimma ba'uun hin danda'ama. Qabsoo Oromootiif oolchuufu kabarii godhachuun hin danda'ama. Namni gurmaa'ee warrummaan wanni jedhan sun yoo akkasittis itti fayyadamuu hin danda'ama. Garagalchanii jechuudha fuggisanii. Kanaan achi siyaasaan gaggeeffamu walumaa galatti fireemworkii waraanaa keessa galee jira. Wal waraansatu jira. Humnatti ce'eera jechuudha. Siyaasaa seeraa fi haala konstitushiniidhaan kaa'ameen waggaa shaniin filannoo maal godhamtu yookaan immoo even sochii uummataa warraaqsa uummataatiin godhamtu san keessaayyuu baasanii jiran. Kanaaf dhiibbaan inni fidu akkasuma hin jiru kan jedhudha. Amma even otuma paartiiwwan siyaasaa Oromoo jiran kanaa wajjin rakkoo qaban guutuutti furatanii jechuudha. Abaa fi kaafaa wajjin rakkoo qaban osoo guutuutti furatanii rakkoon Oromoo rakkoon Oromiyaa keessa jiru furamuu hin danda'u. Wanni isaa san caalee. Oromiyaa qofaa miti irraa Itoophiyaa keessattuu barreessanii filannoodha. Ni jira jennee wanni nama amansiisu tokko illee warra wal waraansi biyyattii keessatti godhamaa jiru keessatti hirmaannaa qaban garee lamaan garee oppoozishiniitii fi garee bilisiginnaa jidduutti marii nagayaa godhuudhaan waliigaltee irra ga'uudhaan qofa. Yes. Ta'uu qabu. Kan durus ta'uu qabu. Rakkoo afaan qawwee kana mariirra fiduudha. Yaa. Ekri marii nagaatti yoo jarri dhufan yoo jara fiduudhaan waan Komishinii marii biyyoolessaa jedhamee amma gara biyya alaa keessa deddeemaa jiran natti fakkaata. Mormii guddaatu isaan mudataa jira. Sirri. Normaalii biyya keessatti deeggartootuma PP'tu walitti qabaa turanii paartileen jajjabooni maqaa qaban keessa hin jirani. ABO fa'aa, KFO fa'aa warri kaanis bahanii jirani.